ulaagaan salaata irta ulaagaan salaata sagale jenne namni salaatuudhaaf salaataan duratti waa sagaltu isa barbaachisa jenne waa sagalan keessaa kun lakkaa'utti jirra tokko tokkoon hunda isaa dubbannee turre sagalan keessaa tokkoffaan kan jalqaba ulaagaan salaataa je ashartul awwal ulaagaan duraa salaata wanni barbaachisu ulaagaan jalqaba maali jennaani al-islaamu islaamata yuudhaaje nama islaamata heetu salaataaf deemaga namni islaama hin tahin salaanni isaa hin jiru saniifuu namni islaamata yuudha jalqaba osoo hin salaanne gurbaan tokko ergamaa rabbiitti dhufeeti yaa rasuula rabbii si wajjiin hin deemuu barbaada dirree jihaadaatti jennaan dura islaamawii jedhe rasuulli nama islaamaweetu ana wajjiin deemaa jedhe salaata nam tokko dhufe yoo si wajjiin salaate dura islaamawii jennaani salaatu yoo je dura shahaadaa qabadhu jennaani ulaagaa salaataa irraa wanni barbaachiftu kan jalqabaa al-islaamu islaamata yuudhaa jenne ka wadiddu faallaan islaamaa namni islaama tahe faallaan nama islaamaa je al-kufru kufrummaadha je kufrummaa jechuun waan amantii alaa qabaachuudha islaamaa fi kaafirri walii faallaadha waan ta'eef wal kaafiru namni kaafiraa je amaluhu dalagaan isaa marduudun isumarratti deebifamtii je isarra olin fuudhamtu wanni kaafirri dalage fuulumaan isa dhayamti je so waan barbaade hojjete isarra dalagaan isaa gama samii olin fuudhamtu je walaa tuqbalu hin qeebalamtu as-salaatu salaanni hin qeebalamtu illaa min muslimin nama muslima tahirraa malee salaanni hin qeebalamtu je walaa tuqbalu as-salaatu salaanni hin qeebalamtu illaa min muslimin nama muslima tahirraa malee nama islaama tahirraa malee salaanni hin qeebalamtu je salaanni sirraa qeebalamuudhaaf ulaagaan mara si barbaachifti je muslima ta'uudhaaf deemaga والدليل رجان كان الرد قوله تعالى جج ربي قلتهاتي ما جاء ربين ومن يبتغي نمني برباده غير الإسلام وان إسلامنا على جرتو وان إسلامنا كيسهن جر نمني برباده كان لغادا يا وان إسلامنا على جرتو وان إسلامنا كيسهن جر وان برا namni barbaade karaa godhachuudhaaf waan islaaminaa ala rabbiin akkasii basi galteemma wamaynaa ala jiru siyaa galu islaaminaan ala waan jirtu diin godhachuudhaaf namni barbaade je akkasi dhugaadha falan yuqbala minhu isarraa hin qeebalamtu jela isarraa hin qeebalamtu دين قرأتشو داف نمني وان إسلامنا على برباده غير الإسلام وان إسلامنا على دين أمنتي قرأتشو داف نمني برباده فلن يقبل منه إسرائيل كيبلا تجي وان أمنتي إسلام من على سو وهو نمتي وان إسلامنا على جرت برباده سنيتان وهو إني نمتي سني في الآخرة قيا آكراء من الخاسرين ور خسار إراتيا ور هونغوي تكا ور قرتي خسارة إرادة يجي نمني سن خسارة خلاص والكافر جي نمني كافرا عمله هجين إساء مردود إسمتي قد ديبتي قروم إساء ديبتي مالي قرى سمي أولمباد نمني إسلاما يو وقاري هجتي إسر راهي قرى سمي ألفورمتي نمني كافرا هجين إساء مو إسمتي ديبتي فول إساء أيامتي ولو عمل osoo hojjetellee ayya amali hojuma fedhela hojuma barbaade wahuma fedhellee haa hojjetu hojiin isaa isarraa fuudhamtee gama allahaatti gara samii ol hin fuudhamtuu jedha والدليل رجان كان رتي كان نما قجيلتو قوله تعالى جج ربي قلتهيتي ربي مال جدا ما كان واهم فكاتو المشركين مشركتوتا فين فكاتو
mushriktoota hin fakkaatu ja rabbiillah ما كان هم برباچيسو تكاو للمشركين مشركتوتا هم برباچيسو مالتم برباچيبنه أن يعمروا جراچيسون أن يعمروا كدمون جراچيسون كدمادان مساجد الله مسجد ربي كدمادان جراچيسون كافرتوتا هم برباچيسو نمني مسجد ربي كدمي جراچيسو قبو namuma islaamaa ta'uu qabaa jedhe sababaan ayanni tun itti buuteefi makka masgidul haraam kana qurayshii ummata mushrikaatu isa kaddamaatiniin ture osoo amantii islaamaa hin qabne erga rasuulli rabbii makka cabsee illee warri ana hin amanin dhufaniitu naannoo masgidaa kana haxaawanii tottoshanii kaddamaatiniin turan har'a booda je rasuulli kaafirri masgidan kaddamin jee bar namni masgida kaddama kophaa hin ture muslima je kaafirri islaame malee wanni inni masgida rabbii keessaa godhu jiru je rabbi araqee keessaa baase guutumattu khalaas osoo islaamummaan qabatin islaama wajjin masgida kaddamuu hin qabarre akkana la shaahidiina haala ragaa bayaniin je ala anfusihim lubbuu isaanii irratti albil kufri kufrummaa kaafirummaa osoo amantii islaamaa irra jiraachuu dhabuu isaanii ofirratti ragaa bayanii masgida rabbii kaddamuun kaafirtootaaf hin ba'a. Ulaa'ika warri akkasiisun warri akkam warri gartee kaafirtootaa kun jechuun habitat a'maaluhum hojiin isaanii bilaasha habitat badde takkaa bilaasha taate a'maaluhum hojiin isaanii jalaa baddeet وفي الآخرة وفي النار إساني بالتكيستي هم خالدون زلالم جراتن جر ibidda jahannam keessa zalaalam osoo keessaa hin baane zalaalam jahannam keessa jiraatu jarri kunii وقوله تعالى أما سرقان جج ربي قلتهيتي مال جد ربي وقدمنا مال جد ربي وقدمنا جا ربي وقدمنا نهم اللي جا ربي تكاهو وقدمنا جتو ننين جتو ربي جرابر نفين إلى ما عملوا قروان جر كافرا هجتنيتي من عمل هجي إساني ترى هجي كافر هجتو هجي إساني سنت نيان نجا ربي فجعلناه نتاسفني هجي جرسني أكم تاسفني هباء منثورا دارا ببين فوت هباء نكي داراجي منثورا فتعافمتو دارا يوك اللي انسكيس والفتعاتي دارا بيتني دارا يوك إبت waan lafa keessa ol ka'u awwaara dhukkee cuma waan bakka ibiddi itti boba'ee ibiddi qabateetiin jiru keessatti wanni lafatti akkasuma maal jedhamu daaraa awwaara gurraatti sun qabatee dhukkee gurraatti sun daaraan sun yoo qilleensi fuudhee ol kaase samii keessa buttii mire hojiin isaanii akka daaraa battanamtee jiru dhukkee qilleensi fuudhe akkas goone jiru guutumattuu hojiin jaraa lafan jirtu qilleensarra malee hojiin isaanii qeebalamtuudhaa miti fuulaan isaan dhayamti jechi kan dubbida. Fidee fi kaafirri waan barbaadee hojjetees yoo islaamummaan bira hin jiraanne hojiin isaa zeeroo jechuudha. Nama kaddamaa miti, miskiina gargaaraa miti, masgida jaaraa waamuma barbaadee har'a miliyeena fuudhee miskiina nyaachisees illee hojiin isaa takka rabbi bira waliin fuudhamtu jedhu. Dalagaan isaa islaama waan hin ta'iniif hojiin isaa bakka hin jirtu. Namni hojiin isaa gaariin bakka jirtu namni waan gaarii dalagatee itti nyaatu nama islaamaa qofaa jechuudha ayaan lamaan tun nu barsiifte islaama namni hin ta'in yoo addunyaa tana gubbatti gaarii hojjete gaariin nama islaama hin ta'inii sun jedhan adduniyumarratti akka inni qabeenya argatu isa gootii jedhalla namni islaama hin ta'in tokko yoo ka'ee nama islaamaatiif takkaa'uu miskiina gargaaree maallaqa tokko sii kenna eeyoonii fi gartee dhabaa gargaare nama waan qabne gargaare namni islaama hin ta'in tokko jechuudha. Qabeenya isaa san rabbiin aakiratti ol hin kaayuu fi adduniyumarratti waan inni barbaadu isaa kennee adduniyumarratti isa qananiisaa jedha. Dhageettanii mire amma namni tokko gartee bal'ataan tokko shimallisoon rabbiin galata isaanii deebi'ala. Asumarra argatan maaliif rasuulli maal jedhe adduniyaa jannatul kaafiri وسجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن
الدنيا مؤمنة من هدان آخرة يا لالو أنا ملك الدنيا كافرة بمو جنة أجر رسولي جنة نساني أسوان تئير أجت جنة نوان نساني جرب دلقان كافر وجته الدنيا رت إساني دي بتيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما كافر قالتك بارك جنا قالت أنك قارين إسا أمو يوم برباد وجته قارين إسا آخرت ولن كان الدنيا مرت إسا دي بته أسمرت نياتا هايجو قال كسيسنيبو فجل كسيسنيبو فجعلناه هباء منثورا ربين جوكم مالك آخرت ولن كان تجو خلاص دارا ببين فوته hojiin isaanii abba barbaade gaarii fedhe haa hojjetu hojii isaa qilleensi fuudheera